السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkuma beekamu sagantaan kun sagantaa leenjii dargaggootaa fi dubartootaa jedhamuudhaan beekama. Abbootiin, haadhotiin irratti hirmaatanii sagantaa kanarraa fayyadamuu akka danda'anutti tahee garuu abbummaadhaan dargaggootaa fi dubartootaa ilaallata. Ergaan isaa garuu kan muslima hundaati. Kan muslima hundaati. Kanaaf maal inni wanni baratamus akka mata dureetti wantoota hin barbaachisa jennee yaannu kun akka muslimtoota Itoophiyaatti gabbu'e naannoo keenya qofaa miti akka federaalaatti gabbu'e inni marii dhimma islaamaa olaanaa kan Oromiyaadha. Waan kana gabbuusee itti gaafatamummaa isaatiin gaggeeffamaara. Kana jechuun dhimmi islaamaa waan islaamaa dubartootaaf, dargaggootaaf, hawaasa islaamaatiif yaaduu bira gaheeraa jechuu nu akeeka. Mee alhamdulillah jedha. Alhamdulillah jedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maaliifi waan qabnu baay'ee qabna, waan qabnu walii qooduudhaaf carraan arganne ture. Hammumni nu qabnu iyyuu danuudha. Tirfiidha. Garuu waan waliin qoodamneef samee badee. Kanaaf haqa carraa argannee waan silaa walii qoodamuu qabu walii qooduudhaaf nutis hojii idilee keenyaa dhiifnee halkaniif guyyaatti deemnee waan kana milkeessuu qabna jennee rabbiifis waadaa gallee waliifis waadaa gallee akka mana marii dhimma islaamaa magaalaa Aggaarotti Sheekh Muktaar amiirri keenya waan kana gaggeessuu qabdanii jechuudhaan isaanis ajajatti dabarsinaanii otuu beekumsa qabaannee fi miti garuu ergaan namatti kenname tokko raawwachuu qabaa jechuudhaaf malee yookaan isaanirra beeynee hin filatamne yookaan immoo nama biraarra beeynee beekaa namaa olii wayii taaneetii miti. Yeroo garii carraatuu wallaalaan fuudhee beekaa taasisa. Ilmiin keenya gabaabaadha. Gabaabaadhuma kana immoo yoo waliin geenye inni immoo irra gabaabaa qabu yookaan immoo waa tokko harkaan qabne tarii nurraa waa fudhachuu danda'a isa jiruufiyyi ergichatti amannee fudhannee adeemsisaarra jechuudha. Kanaafuu mata dureen barnoota keenyaa tokkoffaa irratti gaheen dargaggootaa fi dubartoota islaamummaa keessatti maal inni isa jedhuudha. Isa lammaffaa barnoonni islaamaa maalummaan barnoota islaamaa fi nama barnoota islaamaa baratuu fi barsiisuu maal inni akkamitti baratama sadarkaan nama waa baratu shari'aan kun barnoota qabaa seera qabaa akkamitti barnoonni islaamaa kun fudhatamee gara fuulduraatti inni barate sadarkaan isaa maanni inni baratu sadarkaan isaa maanni isa jedhu as keessatti gabaabinaan walii ibsuuf yaalla nama adda addaatiin hirmaa gaggeeffama. Inni kan biraa maa laa yanbaghii lilmuslimi jahluhu waan nama muslimaatiif eenyuun haa ta'u muslima ta'ee waan beekumsaa dirqama wallaaluun isaan barbaachisne. Meeqaffaadha kun? Meeqaffaadha? Jedhaa jedhan? Meeqaffaadha? Sadaffaadha. Tokkoffaa maa inni jedhe? Gahee dargaggootaaf dubartootaa islaamummaa keessatti tokko. Lammaffaa maalummaa barnoota islaamaatii fi sadarkaa isaa. Lama. Sadaffaan waan barumsaa dirqamaa wallaaluun isaan barbaachifne. Mee jedhaa? Jalqaba irratti wanti kun sirritti isin hubattanii hadhaa
kennuu qofaa miti fudhachuu qofas miti walyawm akhdun wa ataa kennuu fudhachuudha malee nus kennuu qofan dhufne fudhachuu dhufne isinis fudhachuu qofan dhufne kennuu dhuftanii gaafa waa gaafatamtanii deebiftan deebii keessan sanirraa waan fudhannu qabna kanaaf elaammee eedhaan deemuudha malee calluma jennee isinitti galaafne deemuu miti waan isinitti kenninu isin gaafan deebisuu danda'uu qabu kanaaf amma otoo sagantaa keenyatti seeniin mata duree kana isinii ibsaara mata duree meeqaffaa dhabu sadaffaa inni arfaffaa namni muslimaa akkamiin haala gaariidhaan amala gaariidhaan wajji jiraatee wal danda'ee jiruu islaamummaa keessatti haala bareedaadhaan jiraata akkamiin haala bareedaadhaan wajjin jiraata isa jedhudha inni shanaffaa namni muslimaa akkamiin wal hogganee of hogganee walii hogganamee akkamitti tarkaanfataa jiruu isaa keessatti isa jedhudha kun immoo guyyaa lamaaf qoodama waa lama hadha yoo gaggeessine waa sadi immoo bor gaggeessina kunis insha Allahu ta'ala akka yeroon keenya nu fuudheeni gaggeessina jechuudha tokkoffaa irratti wanti nuti qophoofne waan kana barachuudhaaf haal duree barnoota keenyaa erga sagantaa mata duree isaa isin ibsine booda nu amma yeroo as irra teenyu mudarrib jedhamna nu baraa isin immoo mudarrab jedhamtu jechuun nu leenjisaa jedhamtu isin immoo leenjifamtoota jedhamtu nu leenjistoota jedhamtu kana beekuun dirqama kanaaf nu hariinuu walitti dhufnee wanni walitti dhufneef diinii keenya barree wajjiniin daandii milkaa'inaa irra buunaa jechuudha kanaaf jalqaba irratti wanti beekuun nu barbaachisu amma otoo barnoota keenyatti hin seeniin barnoonni kun na barbaachisaa jennee itti amanuu qabna barnoonni amma barachuudhaa deemnu kun na barbaachisaa jennee itti amanuu qabna namni waan itti namanne yoo akka guyyaa fayyaa taasaanis fudhatee galuu hin danda'u waan ta'eef tokkoffaa maal hin jedhe itti amanuu barnoota barachuudhaa deemu kana na fayyadaa nan qabadhaa jedhee itti amanuu qaba tokko lammaffaa taa'icha yeroo taa'u akka nama waa baratuutti taa'uu qaba رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة جنبي مقاسا أبي هريرة عبد الرحمن تري مكانسا مالك أبي هريرة جنبي مقاسا جنان إستيجي يرو علمي براتو أكا أدرين آن نجد تيجي تاء إسان الروا أبين أباهر يجين يجوان أبا أدرين سبب أمر أسير أجر مقاسا كي ستين وسيجرا فلان كنافي تاء إتشكي مكاجين فتشوك أمنا sadaffaan wantoota asii dubbatamu yoo xiqqaate mata duree isaa qabachuu mata duree isaa qabatamuu qaba barreeffatamuu qaba da'awaa miti inni kun da'awaan barnoota da'awaati malee da'awaa barnootaa otoo hin taane barnoota wantichi garuu da'awaa ta'a mata dureen isaa barnoota leenjiidha garuu haa ta'u dubbiin isaa immoo da'awaadha kanaaf maal gochuu qabna barreeffachuu qabna isa arfaffaa wantoota waan asii kennamu keessatti waan isiniin galin waan isin dhibu waan isin rakkisu gaafattanii hubannoo isaa fudhachuu otuu waa tokko isin dhibuu galuu qabdanu jechuudha ay silaa waan akkasii gaafachuu ture otuu gaafadhee jiraadhe waan booda jedhamu asumatti gaafatamuu qabaa jechuudha shanaffaan xiyyeeffannaa kennanii callisanii dhaggeeffachuu xiyyeeffannaa kennanii callisanii dhaggeeffachuu aadaabu darbi naamusa leenjii jedhama kun naamusa leenjii haal duree leenjii keenyaati erga barannee
yeruma barannu kana keessatti waanan baradhu kan ofii fayyadameen nama immoo asin dhufin nama biraa nam fayyada jedhanii niyyatanii taa'u. Akkuma waliigalaatti waa amma kanatuyyi naamusa leenjii keenyaa jedhamee ilaalamaa jechuudha. Waan amma jenne qabattanii. Kayyoon kee jabaadha of jabeessi karoora haaraa baasii milkeessi waan har'aa hojjuu yerootti hin kennin har'uma hojjadhuuti xumurii har'a karoorsi kayyoo si dura dafii milkeessi.